Jiru jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya nagaa kootii galata waaqayyoo hundi keessan akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan qaba. Egaa akkuma argitan jechuudha mana kushiinaa kiyya keessatti kan inni tolchaa jiru jechuudha. Har'a buddeena garuu akkuma argitan jechuudha ka ala wanti ta'e hin jiru, wanti laxxafame hin jiru. Akkuma argitan kana jechuudha. Garuu maal seetanii as wayyaa laata jedhee tanan jechuudha. Yaaliidhaaf gadi baaseen ture. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'ee natti tole jechuudha. Qilleensa argachuun baay'ee tokko guddaadha. Akkasumas immoo jechuudha kana fakkaata walumaa galatti jechuudha. Har'a keessatti jalqabnee jirra isin jedha. Yeroo dura manatti tolchaa ture akkuma argitaniirtu. Garuu immoo manarra ala wayyaa qilleessa namaaf kenna, nama dadhabsiisu, nama afuursu, aarri nama bira hin ga'u, kana namaaf wayyaa waan jedhu wayitii yaade kana jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'ee natti tole. Baay'ee jechuudha. Immoo yeroo bubbeen jiru osoo hin ta'in yeroo qabbanaa jechuudha. Amma kun yeroo ganama jechuudha. Ganama haala kanaan biddeen tolchee jira jechuudha. Kottaa biddeena nyaadha. Biddeen ho'aa jedhu maatiin keenya dur jechuudha. Yeroo namni osoo isaan biddeen tolchan irra dhufee kottaa biddeen ho'aa nyaadhaa jedhanii seenaa jedhanii barbareedhaan waan qabanii biddeena ho'aa san namaaf kennu jechuudha. Isinis kottaa aadaa hawwii keenyatti waan ta'eef hin nyaattu siin jedha. Egaa maaliif kana isin qabadhee dhufee maaliif nu qabattee dhufte jechuun keessan hin oolu yeroo baay'ee jechuudha. Komantiin keessanii baay'ee natti tola, baay'ee ergaa naa dabarsa. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e namoonni hedduun maaliif kaan hin bareeffattu, maal gochaa lama xaartaa, maal gochaa lama ijaartee warreen naan jettan jirtu. Kun immoo akkuma argitan mana itti hojiiti. Kanaan duras dubbadheen jira. Garuu immoo hin xumuramne akkuma argitan kana jechuudha. Gana laxxafuu henna. Waaqayyo yoo jedhe laxxafna. Amma immoo kinoo haaluma kanaan haga laxxafamnu sanitti haga laxxafnee tolchuun sanittu ni jira jennee jechuudha. Kan itti hojjechaa jiru. Manni keessa baay'ee ulfaataadha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e qilleensa hin qabu. Baay'ee tokkoon cinqamaa ture. Garuu har'a immoo qilleensa argadheen jira jechuudha. Haga laxxafadhutti iyyuu asuma keessatti tolfadha jedhee kana jechuudha yaade. Kana fakkaata. Garuu yoo na laaltanii ijoolleen biyya arabaa jirtan maal isinitti fakkaatame? Tarii ani osoo hin xumuratin hin galu jechuun keessan hin oolu. Tarii immoo ishii wayya abdii namatti horti warreen naan jettanis jirtu jechuudha. Ani wanta abdii namatti horus baay'ee waan hojjedhe natti fakkaatu, baay'ees waan isinitti mul'ise natti fakkaatu. Egaa waanuma muraasa waan isiniif ta'a jedhee yaaduudha kanan mul'isaa jiru malee wantoota hunda rakkina hunda waan hunda gadi baasanii odeessuunis baay'ee ulfaataadha. Garuu irra caalaa immoo maaltu nama barbaachisa? Danda'uu. Isinii galee danda'anii keessa darbuutu iyyuu barbaachisaadha isiniin jedha. Mee tokko osoo hin xumuratin hin galu, mana kiyya osoo hin xumuratin hin galu, osoo hin bareeffatin hin galu jedhame anis akkasumatti yaadaa ture jechuudha. Osoo hin xumuratin hin galu, kushina osoo hin ijaarratin hin galu, waan hunda ulaagaa hunda osoo hin guuttatin hin galu, meeshaalee mana kootii osoo hin xumuratin hin galu jedhee yaadeen beeka jechuudha. Murteessee jiras jechuudha. Garuu akkana yaadee murteessisan hin taane ni galee yeroo sanitti nagaadha nu galuun koo anaaf guddaadha jechuudha. Dhugaa yoon dubbadhe jechuudha. Waaqa wayyoo wajjin na gargaareen naa galatoomu. Yeroo baay'ee akkas jennee maaliif osoo hin xumuratin galtee warreen naan jettanis jirtu. Ani sababa ittiin galee tanaan duras dubbadheen jira. Immoo yeroon achi deebi'u hedduusi akkuma beektan jechuudha. Immootu immoo hin deebi'u nagaa kana caala amma booda hojjedheen jira.
dirqama waggaa dheeraa hojjechuun nan barbaachisu waggaa 4 waggaa 5ffaatti galee seeraan waggaa 4 hojjedheen jira waan hojjedhe immoo xinnoos taatu hojiirra oolchan jira kanaaf hin deebu duraan hagana qaba duraan hagana godhadhee jira jedheen ofitti amanee taa'ee jechuudha egaa ergan taa'ee booda immoo waan akkuma ta'e goggodhee sirreessee akka mana kiyyattis hojjetachaa jiru waan hundumaa hin beektu jechuudha dura akka mana kiraa keessatti galee mana kiraa keessas immoo na dabbaree jennaan kiyyuu mana wayyaa miti oddoo koo na wayyaa mana koo na wayyaa jedhee asitti deebi'ee jechuudha kanammoo ergan asitti deebi'ee abdiin kutanni duubatti hin deebine jechuudha waa hundumaa hojjechaa waan hundaa sirreeffachaa jechuudha deemaatiin jira fakkeenyaaf amma kushiinaa ijaareen jira kushiinaa kiyya laxxafee xumuree yoon jedhe immoo maalan godha laataa kun immoo karoora nama barbaachisa karooraan deemuun baay'ee barbaachisaadha akkasuma yeroo biyya namaa jirrus immoo hin galu aga waan hunda guuttadhutti jechuun baay'ee ulfaataadha jechuudha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e tarii osoo saniin hojjetatiin galuu dandeessa tarii maallaqni keetu achi sii ga'uu dhabuu danda'a baay'ee of hin cinqinaasin jechuu barbaade ta'u walumaa galatti jireenya akka abbaan itti jiraate fataa ittanii isintu qofti sammuu keessa hin dhiphisin malee jireenya akka isin barbaaddanitti akka isin jiraattanitti jechuudha isin galee ol jiraachuu barbaadan ol jechuudha kana fakkaata horaa bulaa